nu waliin tura. Oltiin nagaa dhaggeeffattoota keenya sagantaan raadiyoo BBC Afaan Oromoo stuudiyoo keenyaas Naayiroobii jiru irraa isin bira gahuu eegaleera. Sagantaa har'aatiin tajaajilawwan bilbilaa, ibsaa, intarneetiif baankiin kan hin jirre Tigraay keessatti namoonni akkamiin jiraachaa jiru? አስተያየት የሰጡን ሰዎች እንደሚሉት ከሆነ akka namootni yaada kennan jedhanitti yoo ta'e baankiin cufaadha. kanaaf maallaqnis salphaatti hin argamu. jireenyi guutummaatti qoraanii fi cilee yookaan kasala irratti kan hundaa'edha jechuudha. Dhimma kanarratti mootummaan federaalaa baatii tokko darbe keessa birriin miliyoona 59 ol Tigraayitti ergamuu himeera itti deebina. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa Wallagga Bahaa kiiramuutti namoonni nagaa ajjeefaman jechuu fi dhimmicha irratti ibsa waraanni bilisummaa Oromoo baases ni dhageessu. Oduu gaggabaaboo addunyaaf odeessaalee biraallee harkaan qaba an beekaa toomaati. Aanaalee Wallagga Bahaa keessatti nageenya lammiilee eeguuf humnoonni mootummaa naannoo Oromiyaaf kan federaalaa qindoominaan hojjechuu qabu jedhe koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa. Koomishinichi ibsa baaseen torbee darbe jechuunis hagayya 18 bara 2021 haleellaa hidhattoonni aanaa kiiramuutti jiraattota irratti raawwataniin namoonni 150 ol ajjeefamuu odeeffachuusaa himeera. Akka ibsa koomishinichaatti haleellaa kana kan raawwatan hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo mootummaan ABO shaneettiin jedhudha. Waraana bilisummaa Oromoo gama isaatiin namoonni ajjeefaman milishaa naannoo Amaaraa lolaaf bobbaafaman malee namoota nagaa miti jedha. Firaa'ol Balaay gabaasa qabdi. Godina Wallagga Bahaa aanaa kiiramuutti torbee darbe hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo sabaan adda baasuun namoota 150 ol ajjeesuu jiraattotaa fi namoota kaan irraa odeeffadheeraa jedha koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa. Haleellaan kun humnoonni mootummaa guyyaa tokko dursanii naannicha gadhiisanii bahuu isaanii hordofee raawwates jedheera. Guyyoota itti aanan namoonni jiraattota keessaa walitti babahan haaloo bahuuf jecha tarkaanfii fudhataniin sabaan adda baasuun namoota biroo 60 ajjeesaniiru jedhe. Namooti ajjeefaman kunniin saba kamirraa akka ta'an koomishinichi ibsine. Bulchaan godina Wallagga Bahaa amma dura yaada BBCf kennaniin waan uumame yoo ibsan hidhattoonni ABO shanee fi hidhattoonni finxaaleeyyii naannoo Amaaraa walitti dhukaasanii uummata irrattis dhukaasa bananii jedhan. Kanaanis lubbuun namaa darbuu himan. Waraanni bilisummaa Oromoo gama kaaniin ibsa baaseen kanneen ajjeefaman milishaa naannoo Amaaraa malee lammiilee nagaa miti jedheera. Milishoonni naannoo Amaaraa akkaan hidhatan poolisiin humna addaa Oromiyaa naannoo haleellaan itti raawwate gadi dhiisee bahuu guyyaa tokko booda namoota nagaa sabaan adda baasanii ajjeesuu fi manneen gubuu irratti bobba'uu ibseera. Hidhattoonni kun amma duras humnoota nageenyaa mootummaa waliin osoo hin hafin walitti dhukaasaa turuu kan hime ibsi kun lola waraana bilisummaa Oromoo waliin godhameen naannicha keessaa dhiibamanii baafamaniiru jedha. Milishoota lola irratti ajjeefaman kana akka ajjeechaa jumlaa lammiilee nagaatti dhiyeessuun ololodhaa jedheera. Ibsichi wayita ammaa qaamoleen nageenyaa mootummaa naannichatti deebi'uu hordofee haalli nageenyaa fooyya'uu kan hime koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa aanaa kiiramuu fi aanaalee ollaa Wallagga Bahaa keessa yaaddoon nageenyaa jiraachuu himeera. Rakkoon nageenyaa sadarkaa yaaddessaa irra jiru kun babal'atee rakkoo namoomaa hamaa akka hin uumne tarkaanfiin atattamaa fudhatamuu akka qabus akeekeera. Haleellaa raawwatame jedhameef ka'umsa kan ta'e humnoonni mootummaa akka bahan godhamuun akka qoratamuu fi fuulduraaf haleellaan wal fakkaataan akka hin uumamne qaamoleen nageenyaa naannoo Oromiyaa fi kan federaalaa qindoominaan akka hojjetanis koomishinichi waamicha dhiyeesseera. Raadiyoo BBC Afaan Oromoo dhaggeeffataa jirtu kanumaanan oduu gaggabaabootti ce'a. Humnootiin TPLF naannolee Amaaraa fi Affaar keessatti haleellaa raawwataniin lakkoofsi namoota buqqaanii 500 darbu dubbiimtuun waajjira ministeera muummee Billanee Siyyum himan. Haa ta'u malee deeggarsi lammiilee naannoo Affaar fi Amaaraa keessatti miidhamaniif kennamaa jiru gahaa akka hin taane himuun dhaabbileen gargaarsaa deeggarsa akka taasisan guddisan waamicha dhiyeessaniiru. Ministeerri saayinsii fi barnoota olaanoo dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa UN UNESCO waliin ta'uun barnoota nagaa kennuufi jedhe. Barnooti kunis bara dhufurraa kaasee dhaabbilee barnoota olaanoo filataman 6 keessatti kennama. Kunis dhaabbilee barnootaa keessatti nagaan dhabamuu furuuf yaadamee ta'uu tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaaseera.
Afgaanistaan naannoo buufata xiyyaaraa Kaabulitti dho'iinsa mudateen namoonni 13 yoo du'an namoonni 60 miidhamanii gara hospitaalaa geeffamanii yaalamaa akka jiran Taalibaan mirkaneesse. Loltoonni galaanarraa Ameerikaa 4 haleellaa kanaan ajjeefamaniiru. Xiinxaltoonni siyaasaa dho'iinsa kana raawwate garee hidhattoota IS ta'uu himu. Daandiin xiyyaaraa Ameerikaa keessa jiran keessa sadaffaarra akka jiru daandiin xiyyaaraa Deeltaa hojjettoota isaa talaallii COVID-19 fudhanne ji'aan $200 adabuuf akka jiru beeksise. Hojjettoota talaallii marsaa lamaanuu fudhatanii vaayirasichaan qabaman qofaaf kaffaltii wal'aansa fayyaa akka kennullee ibseera. Oduuleen gaggabaaboo sanuma kana. Odeessatti nutti wayitanca'u naannoo Tigraayitti tajaajiloonni akka ibsaa, bilbila, intarneetii fi baankii erga adda citanii baatii 2 ta'eera. Humnoonni Tigraay waxabajjii darbe magaalaa guddoo naannichaa Maqalee to'achuun wayita himametti ture. Tajaajilli kunneen kan adda citan. Bakka tajaajiloonni kunneen hin jirretti naannichi maal keessa akka jiru baruu rakkisaa turullee BBC'n namoota muraasa dubbisuun jireenyi Tigraayitti maal akka fakkaatu haga tokko hubachuu danda'eera. Namoota kana ka dubbiste waayilakoo BBC Tigirinya Haannaa Zaraasiyoon waliin turtii gabaabaa godheen ture. Gaaffiin koo jalqabaa bakka bilbilaaf intarneetiin hin jirretti akkamiin namoota kana dubbisuu dandeesse akka jedhu ture. እኔ ያናገርኳቸው ሰዎች በሁለት መንገድ ነው ያገኘኋቸው። አንዳንዶቹ አኒ ናሞታን ዱብሴ ከራ ለማኔን አርገዴ ገሪን ኢሳኒ መቀሌራ ኪሎሜትር 30 ፈጋቴ ከን አርገምቱ በከዳንጋ አፋር ረጅርቱ ሚላዛት ጀደምቱ ኔትወርኪን ናኖ አፋር ዋን ሆጀቱፍ bilbiluuf wayita achi deeman argadheen dubbise. Gariin isaanii ammoo karaa hojjettoota dhaabbilee idil addunyaa tokko tokko Maqalee keessa jiranii gaaffii koo ergeen hojjettoonni kun namoota nuuf gaafatanii gara waajjira isaanii yoo deebi'an intarneetii waan qabaniif deebii isaanii nuuf ergan. Haala kanaaniin haga tokko maaltu ta'aa jira kan jedhu hubachuuf kanin yaale. Waan namootni nuti dubbisnee kun nutti himan kana garuu bilbillis ta'e intarneetiin guutummaatti waan hin jirreef bifa walaba ta'een mirkaneeffachuu hin dandeenye. ኢንፎርሜሽን በኢንዲፔንደንት በሆነ ወይ ማረጋገጥ ግን አልቻልንም ማለት ነው። አየ ሜ namoonni dubbifti maal sitti himan jireenyi maal fakkaata maal nyaachaa jiru akkamiin jiraatu Maqalee keessa jireenyi maal fakkaata? አስተያየት የሰጡን ሰዎች እንደሚሉት ከሆነ akka namootni yaada kennan jedhanitti yoo ta'e baankiin cufaadha. haa ta'u malee namoonni baankii keessaa maallaqa qaban dabtara isaanii qabatanii dhaqanii ji'atti birrii 2,000 baafachuu danda'u. Maallaqni haaraan siif ergamu garuu siistama irratti waan hin mul'isneef fudhachuu hin dandeessu. Kanaaf namootni muraasni maallaqa ni argatu. Firaa fi maatiif waliif qoodanii jiraatu. Hojiin hin jiru. Keessaa'uu hojiileen humna elektirikii fi intarneetii barbaadan guutummaatti hin jiran. Kanaaf maallaqnis salphaatti hin argamu. Jireenyi guutummaatti qoraanii fi cilee yookaan kasala irratti kan hundaa'edha jechuudha. Kanaafis gatiin qoraanii fi kasalaa dabaleera. Daballiin gatiin guddaan kan mul'ate garuu zayita nyaataa irratti jedhu. Litiriin tokko birrii 500tti gurguramaa jiraachuu natti himaniiru. Manneen nyaataa darbee hojjetanis gatii dabalanii jiru. Gatiin nyaataa dabaluu fi birriin dhabamuun wal qabatee namoonni wal gargaaraa akka jiran kan nutti himte dubartiin dubbisne tokko namootni waan nyaatan dhabanii rakkatan akka jiranis himti. Ittoo dhabanii namoonni buddeen gogaa nyaatan akka jiran, buddeen walakkaa nyaatanii namoonni bulan akka jiran, namni nyaata dhabee mana isaa keessatti du'ee argame oduu jedhu akka hin dhageenye sodaa qabaachuu himti. Namni dubbisne biroo Filimoon jedhamu sababa hanqinni nyaataa fi maallaqaa jiruuf magaalittii keessatti lakkoofsi namoota kadhatanii heddummachuu nutti himeera. ከተማዋ ላይ ብዙ የለማኝ ቁጥር እንዳለ ያነሳል። egaa nyaataan alatti jireenya guyyuu keessatti namni wal qunnamuu qabaa. Akkanaan jettetti ibsaan hin jiru, intarneetiin hin jiru, bilbilli hin jiru. namni akkamitti wal qunnamaa jira? namoonni dubbiste maal sitti himan? 5 ሰዎች ናቸው እንግዲህ አክሰስ ለማድረግ ይሞክሩ። namoonni 5 kan ani dubbisuuf yaale 5 waan wal fakkaataa natti himan. namoonni haala 2 yookiin 3 wal argu. tokko beellamaan namoonni tokkicha wal argan gaafa akkanaa iddoo akkanaatti wal agarraa jedhanii wal beellamanii wal argu. karaan biraa fakkeenyaaf namni Filimoon jedhamu akka nutti himetti kaaffee akka wiirtuu odeeffannootti adda baafatan qabu. achi deemanii ergaa waliif kaa'u.
namoota Tigraayin ala jiran quunnamuuf ammoo bakka duraan siin jedhe Milaazaat jedhamtu daangaa Affaar jirtu deemu. Achi gahanii neetworkii argachuuf guyyaa guutuu kan oolan jiru, kan dhabanii deebi'anis jiru. Fakkeenyaaf namni Daawit jedhamu nuti quunnamne obboleessa isaa biyya alaa jiru quunnamuuf guyyaa 2 deddeebi'ee guyyaa lammataa sa'aatii 8 eegeeti kan bilbilli hojjeteef. Sanuu nuti nagaa keenyaa hin yaadda'inaa waliin jechuuf malee waan biraa haasa'uuf neetworkiin laafaa ta'uu nutti himeera. Namoonni hedduun guyyuu garasitti akka imalan, namoonni hedduun lafa ol ka'aatti ba'anii bilbila yaalaa akka oolanis nutti himeera. ስልክ በመሞከር ምናምን እንደሚያሳልፍ ነግረውናል ማለት ነው። Egaa akka manatti himteetti namni bilbilallee bilbilachuudhaaf magaala keessa bahuun hin jira. Magaala tokko gara magaala biraa deemuun hin jira. Magaaluma keessa ammoo wal arguun hin jira. Namni akkamittiin walii gaddeema geejjibni maaltu jira magaala keessa akkamittiin socho'a namni? ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ መንቀሳቀስ ይቻላል። አሁን bakka tokko bakka kaanitti socho'uun ni danda'ama. Sochiin sa'aatiin daangeffamee ture amma hin jiru. Rakkoon jiru kan geejibaati. Kun ammoo boba'aan waan hin jirreef. Yoo jiraates baay'ee qaaliidha. Litiriin tokko birrii 200 hanga 500tti gurgurama. Namootni bilbila bilbiluuf magaalaa bahan kanneen konkolaataa qabanii fi baankii keessaa maallaqa qabanidha. Namni kaan badaa hin socho'u. Ergaa yoo qabaate warra deemanitti ergata. Magaala keessa namni hedduun maallaqa waan hin qabneef geejiban fayyadamu. Geejibnis sababa boba'aan hin jirreef akka garaa miti. Taaksii fi baajaajiin hedduun dhaabbatanii mul'atu. Namoonni Aksuum, Shiree, Addigraat gahanii deebi'an jiraachuu dhageenyeerra. Rakkoon nageenyaa hin jiru. Poolisii fi tiraafikiinis caasaan isaa waan diigameef hin jiru. Kanaaf namni hanga danda'e nageenya isaa eeggataadhuma jiraachaa jira jechuudha. የራሱን ደህንነት እየጠበቀ የሚኖርበት አጋጣሚ ነው ያለው ማለት ነው። Hanna odeessa isheetiif nan galateeffadha. Oduma akkanaan wal qabatuun naannoo Tigraay bulchaa akka jiru TPLF tajaajiloota kunneen adda kutuun uummata Tigraay jilbeeffachiisuuf yaalaa jira jechuun mootummaa federaalaa komata. Ammaan kana sababoota tajaajiloonni kunneen ugguramaniif Tigraay keessatti namoonni miliyoona tokkotti siqan fiixee beelaaf saaxilamuurra gahaniiru jedha TPLF. Hawaasni idil addunyaa ministeera muummee Abiyyi Ahmed uggura kana akka kaasu tarkaanfii qabatamaa fudhachuu dhabuu isaatiinis komateera. Mootummaan federaalaa gama kaaniin TPLF dhukaasa dhaabuu waan dideef tajaajiloota adda citan suphanii deebisuun rakkisaa ta'uu hima. Gama kaaniin guyyaa har'aa miidiyaaleef ibsa akka kennan dubbiimtuun waajjira ministeera muummee Itoophiyaa Billanee Siyyum Tigraay deeggarsa namoomaatti dabalataan dhiyeessiin akka boba'aa fi maallaqaa qaqqabaa jiraachuu himaniiru. As of yesterday, August 25, 2000. Hanga kaleessa hagayya 25 2021tti konkolaataawwan fe'umsaa 457 gara naannoo Tigraay bobbaafamanii jiru. Kana keessaa 318 achi gahuun isaanii mirkanaa'eera. Meeshaaleen nyaataa fi nyaata hin ta'in, galteewwan hojii qonnaa fi boba'aan wantoota dhaabbilee 20 ta'an gargaarsa gochaa jiraniin gara naannichaa geeffamanidha. Adoolessa 14 fi hagayya 14 gidduutti birriin miliyoona 59 ol yookaan doolaara miliyoona 1 kan caalu dhaabbilee kanaan garasitti dabarfameera. Dhiyeessiiwwan qonnaa, sanyii fi xaa'os itti fufee jira. Fertilizers included has also continued. Xumura irratti walaloo fi yeedaloo aartistoota beekamoo akka Qamar Yuusuf, Taaddala Gammachuu fi Haacaaluu Hundeessaaf kagumaacha aartist Simee Tufaa keessummaa BBC Afaan Oromoo har'aa ture. Yeroo ammaa Ameerikaa akka jiraatu Simeen ganna tokko dura kaajjeefame aartist Haacaaluu Hundeessaaf hiriyaadha. Haacaaluu waliin akkamiin akka wal baran yoo ibsu. Wallisuu hin jalqabinan beeka. Garuu immoo guyyaa tokko ergan isa baree ka'e guyyaa tokko booda akka tasaa sagantaa maatii kiyyaa tokko irratti cidha wayiitu jira ture. Ambootti cidha kanarratti akka inni wallisuu fi namni Geetaachoo Margaa jedhamu mucaa kana fidee dhufe. Mucaan sun akka ajaa'ibaatti wallisee miira waltajjii sana gubbaa jiru tuutti to'atee gaafan arguun namni kun akka nama guddaa ta'u akka abdii aartii Oromoo qofa otoo hin ta'in abdii Oromoo akka inni ta'u gaafa sanaan hubadhe. Mucaa kana faana caalatti hariiroo horanne. Tudhuma kanaan jirru inni jidduudhaan qabamee sababuma Oromummaa isaatiif gara Karchalleetti darbatamee achi waggaa san turee gaafa bahu kallattumaan na bira dhufe. Gaafa na bira dhufu sirboota 8 hojjetee dhufe. Sirboota warra akka dhiichisi fuullee kee birraan bariitee ganni bahee, warra akka sanyii mootii, warra akka baddeessaa lagaa kittuutti maamuranii jedhan kana anitti dabalee albeema guutuu goonee albeemni sun milkaa'ee Hacaaluun wallisaa beekamaa ta'ee jechuudha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya guutummaa odeessa Simee Tufaa
Waahila koo Hamzaa Hussein wajjin taasisee fuula Feesbuukii keenya BBC News Afaan Oromoo irraa argachuu dandeessu. Sagantaan keenya raadiyoo BBC Afaan Oromoo galgala kanaa kanuma bor sagantaa biraan walitti deebina. Horaa bulaa.